Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga saakaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka kasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu qulqulluun maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa sadaffaa kitaabolee kakuu moofaa jalqabnee barachaa akka jirru ni beekama. Kutaa 17ffaa guyyaa darbeedhaan kitaabolee faarfannaadhaaf ogummaa kanneen ta'an keessaa warreen xumuraa kitaabolee 4 kitaabolee ogeessicha Solomoon 3dhaa fi kitaaba Siraak kan xumuraa isaan kana barannee akka dhaabbanne ni yaadattu. Guyyaa har'aas immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyoodhaan keessumatti dhufuudhaan kutaa 18ffaa barumsa kanaa kan ta'u seensaa kitaabolee raajotaa kan jedhu kan eegallu ta'a jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan barumsa kana jalqabumarraa jalqabnee yeroo ilaalaa turre kitaabolee kakuu moofaa 46 bakka afuritti qoodneerra. Bakkeewwan arfan kitaabolee kan jalqabaa kitaabolee seenaa kanneen jedhaman kitaabolee 5 baranneerra. Ittaanee kan jiru immoo kitaabolee seenaa kanneen jedhaman kitaabolee 17 baranneerra. Kutaa sadaffaa boqonnaa kanaa kan ta'u kitaabolee faarfannaadhaaf ogummaa kan jedhaman kitaabolee 8 baranneerra. Walumatti isaan kun kitaaba meeqa ta'u? Kitaaba 30 ta'u jechuudha. Kitaabolee kakuu moofaa keessaa kitaaba 30 barannee jirra jechuudha amma ammaatti. Guyyaa har'aa immoo kutaa 4ffaa kitaabolee kakuu moofaa kanaa kan ta'u kitaabolee raajii kan jedhu kitaabolee 16 kan ittiin eegallu seensa isaa guyyaa har'aa ni eegallaa jechuudha. Raajonni namoota qulqullootadha. Waaqayyo afaan isaan taasifachuudhaan Waaqayyo isaaniin afaan taasifachuudhaan yeroowwan adda addaatti gochaawwan darbanii gochaawwan akkamii kanneen darban gara fuuldaatti kanneen raawwataman kan inni ittiin dubbachaa ture akkasumas immoo ittiin uummata isaa kan inni geggeessaa turee fi akeekkachiisaa turedha. Akkas yeroo jennu maal jechuu keenyadha? Afaan taasifachuudhaan gochaawwan darban kan jenne fakkeenyaaf Musee yoo fudhanne Museen hangafa raajotaadha. Museedhaan afaan taasifachuudhaan Waaqayyo maal taasiseera? Haala uumama addunyaa kanaa isa boodas immoo seenaa abbootii duraa bara abbootii kanneen turan seenaa abbootii sana hundumaa afaan taasifachuudhaan Waaqayyo karaa Musee dabarseera. Akkasumas immoo gara fuuldaatti kanneen raawwataman kan jedhu raajotiiwwan baay'ee jiru. Musee irraa kaasee hanga xumuraatti Daawitiin kan dubbataman ni jiru. Darbee raajota 16 kanneen jedhaman hunda isaaniidhaan Isaayyaasii kaasee hanga xumuraa Miikaasitti gaafa laallu hundi isaanii wanta baay'ee dubbataniiru gara fuuldaatti kan raawwatu jechuudha. Fakkeenyaaf Museen maal jedheera? Waaqayyoo raajii akka tokko isiniif ni kaasa jechuudhaan dubbateera. Inni kun yeroodhaaf nama biraadhaaf dubbatame booda garuu Kiristoosiif akka ta'e waggoota 1400 booda raawwateera. Isaayyaas maal jedheera? Durboon durbummaadhaan ni ulfoofti jedheera. Inni kun waggaa 700 booda raawwateera. Raajonni guutummaan isaanii kan barreessan Daawit kan barreesse waa'ee Kiristoosiif isaan kun waggaa 1000 booda 600 booda 500 booda raawwatamaniiru. Hammas gara fuuldaatti raawwachuudhaaf hamma ammaatti kan raawwatin raajonni baay'een ni jiru. Fakkeenya fudhanne
faarsaa 49 kan jiru እግዚአብሔርስ ገሃዴ ይመጽእ waaqayyo ifatti ni dhufa abiddis fuula isaa duraatiin ni boba'a jechuudhaan kan dubbate faaruu 49 warreen afaanuu dubbistan faaruu 50tti argattu. Lakkoomsa 1-2 kan jiru inni kun murtii waaqayyoodha. Waaqayyo gara fuuldaatti akka inni dhufee akka inni murteessu. Isaan kun gara fuuldaatti kanneen hin raawwatamanii jiran keessattuu ni ramadamu jechuudha. Kana raajonni dubbataniiruudha. Akkasumas immoo kan inni ittiin uummata isaa geggeessaa turedha. Waaqayyo uummata isaa karaa Museedhaan afaan taasifachuudhaan booda Iyyaasuu erga sanaa booda bara lubootaa keessa raajonni baay'een turaniiru. Bara mootaa keessa jechaadha. Raajonni baay'een turaniiru. Fakkeenyaaf kan akka Eeliyaas, kan akka Eelsaa turaniiru. Booda bara lubootaa gaafa seennus baay'oon isaanii raajonni turaniiru. Isaan kun geggeessaa turaniiru. Isaan kanaadhaan Waaqayyo uummata isaa ittiin geggeessaa tureera. Bara saboonni Israa'el mootota Yihudaadhaaf Samaariyaadhaan bitamaa turan. Boodas yeroo isaan baqannaatti weeraramanii gara Baabiloon bu'anis isaan kana keessatti yeroo hundumaa raajonni geggeessaa turaniiru inuma turan jechaadha. Akkasumallee uummata isaa ittiin akeekkachiisaa ture Waaqayyo. Yoo cubbuu raawwattan kun isaan qaqqabaa jechuudhaan akeekkachiisaa tureera. Fakkeenyaaf weeraramuu Baabiloon yoo fudhanne saboonni Israa'el gara Baabiloon akka isaan bu'an dursee Isaayyaas dubbateera. Isaayyaas jechuun waggaa 700 Kiristoosiin dhalannaa isaa dura waggaa 700 kan turedha. Saboonni kun immoo kan isaan booji'aman dhaloota Kiristoosiin dura naannoo bara 586ttidha. Naannoo waggaa 100 booji'amu isaanii dursee isaaniif dubbateera. Akeekkachiisee dadhabee hin didanii kana booda kanas ni dhufa jechuudhaan itti dubbateera. Baay'oon isaanii akeekkachaa turan deebi'aa cubbuudhaa jechuudhaan kana Waaqayyo raajota kana afaan taasifachuudhaan kan inni hojjechaa turedha. Egaan jechi isaan dubbachaa turan kan Waaqayyoo ta'uusaa isaanumti ni ibsu. Kitaabota raajotaa kanneen jennu gara fuuldaatti kan barannu gaafa laallu Waaqayyo akkas jedhaa jechuudhaan dubbatu. Akkas jedhanii dubbatan malee garuu Waaqayyo akkamitti dubbata kan jedhu bakka baay'eetti hin ibsamne. Fakkeenyaaf Waaqayyo ni mul'ate Abrahaamitti fakkeenyaaf seera uumamaa jedha. Waaqayyo Abrahaamitti mul'ate jedha. Abrahaamitti mul'ate jechuun akkamitti akka mul'ate hin beekamu. Jechuun mul'atee kan mana isaa seenee seera uumamaa boqonnaa 18 tokkummaa sadummaadhaan kan seene sana osoo hin taane yeroo waadaa galuuf fakkeenyaaf boqonnaa 17 gaafa laallu kakuu galeeraaf kakuu moofaa sana jechuudha. Dhanna qabannaa galeeraaf mul'achuudhaan jechuudha. Naannii mul'ate gaa jedhu akkamitti akka mul'ate hin beekamu. Akkuma kanaasitti illee Waaqayyo akkas jedhadhu akkamitti akka inni akkas jedhu hin ibsanii. Waliigalatti garuu kitaaboleen Waaqayyo akkamitti dubbata kan jedhudhaa fi karaa adda addaa mul'ataan fakkeenyaaf ni dubbataa. Abjuudhaan illee ni dubbataa. Takka immoo ergamaa isaa argeellee ni dubbata Waaqayyo dubbachaa turedha. Isaan kun dubbatamaniiru. Barreeffamaniiru fakkeenyaaf kitaaba seera lakkoomsaa boqonnaa 12 lakkoomsa 6tti Waaqayyo maal jedhaa? Raajota kootti mul'ataan nan dubbadhaa. Akkasumallee abjuudhaan nan dubbadhaa. Museetti garuu afaan nan dubbadhaa jechuudhaan dubbata. Raajii Daani'el boqonnaa 10 lakkoomsa 1 gaafa laallu immoo Waaqayyo ergamaa isaa gara Daani'elitti erguudhaan qulqulluu Gabri'eel hundumaa ifa baase mul'ata ta'e itti agarsiiseera. Waaqayyo ergamaa isaa erguudhaan jechuudha. Kallattii kanaan ni dubbata. Garuu ni akkasitti Waaqayyo akkas jedhaa gaafa jedhamu akkamitti mul'atee maal kan jedhu kanaadhaaf walumaa galatti gaafa laallu deebiin hin jiru. Waaqayyoon haala kamiin akka inni mul'atu jechuudha. Itti mul'ate kan jedhu kun tarii kallattii adda addaadhaan caqasoota adda addaa gaafa laallu mootii fokkaachuudhaan, jaarsa fokkaachuudhaan yookiin immoo ilma namaa fokkaachuudhaan fakkeenyaaf Daani'el ifaatti yoo itti mul'atu isaan kun ni jiraatu. Kana waliigalatti garuu Waaqayyo bifa kanaadhaan ni dubbata. Egaa raajonni kun bakka lamatti akka isaan qoodamanii raajota barreeffamaadhaa fi raajota afaanii jedhamu. Raajota afaanii kan jennu ofii isaaniidhaan kitaaba osoo hin barreessin akkasumaan barsiisaa kan turanidhaa fi barumsi isaanii immoo qulqulloota adda addaadhaan kan barreeffamee argamudha kitaaba qulqulluu keessatti. Fakkeenya guddaa kanneen ta'an isaan kanaadhaa fi Eeliyaasiif Eelsaadha. Eeliyaasiif Eelsaan raajota afaanii jedhamu maaliif?
kitaaba tokkoyyuu hin barreessine garuu raajiiwwan gurguddaa hojjechaa turanii Waaqayyo wajjirraan tokkummaa kan qaban tokkummaa gaafa jennu walitti dhufeenya guddaa kan qabaniidhaa fi Waaqayyo karaa isaanii wanta gurguddaa baay'ee hojjechaa kan turedha. Isaan garuu afaan qofaan barsiisaa turan malee kitaaba barreessanii hin dabarsinenna. Isaan akkasii kun raajota afaanii jedhamu. Fakkeenyonni gurguddoon Eeliyaasiif Eelsaadha. Kan hafan immoo raajota barreeffamaadha kan lammeffaanii. Isaan kun immoo ni barsiisuu kitaabaanis barreessanii kanneen dabarsanidha. Isaan kun walumaa galatti gara fuulduraatti barachuudhaaf kan jirru raajota 16dha. Raajota 16 amma raajii Isaayyaas jechuudhaan jalqabnee kanneen lakkoofnu 16 isaanii isaan kun raajota barreeffamaa jedhamu. Walumaa galatti mata dureen kun kitaaba raajotaa kan jedhu kitaabolee kana kan barannu jechuudha salphaadhumatti. Kitaabolee kam isaan amma 16 tarreeffaman kan warreen barreeffamaa kan isaan kana barannaa jechuudha. Isaan immoo mataa isaaniitii baay'eetti qoqqoodamu. Seenaa yeroo haala yeroodhaan bakkaan baraan isaan kun mataan isaanii qoqqoodamanii qabu. Mee isaan immoo qoqqoodama isaanii xiqqoo haa ilaallu. Raajonni amma 16 jenne kun raajonni barreeffamaa kun kallattii adda addaadhaan ni qoqqoodamu. Kan jalqabaa baay'ina boqonnaa raajii isaaniitiin bakka lamatti ni qoodamu isaan kun. Baay'ina maaliitiin? Baay'ina boqonnaa raajii isaaniitiin. Raajiin isaan barreessan boqonnaa inni qabatuun jechuudha. Isaan kun bakka lamatti gaafa qoodaman kan jalqabaa raajota gurguddoo jedhamu. Kan lammaffaa immoo raajota xixiqqoo jedhamu. Umuriidhaan miti, qaamaan miti, beekumsaan sadarkaadhaan osoo hin taane baay'ina qabiyyee raajii isaan barreessanidha inni kuuseetti hubadha. Boqonnaa meeqa qabaa kan jedhurraa ka'uudhaan bakka lamatti qoqqoodnaadha. Innaa raajota gurguddoo warreen jedhu qabiyyeen boqonnaa baay'inni boqonnaa kitaaba isaanii gurguddoo kanneen ta'an raajonni 4tu jiru. Isaan kun raajota gurguddoo jedhamu. Jalqabarra kanneen ta'an akkuma kitaaba raajotaa seenneen kan argannu arfan jechuudha. Isaanis kan jalqabaa Isaayyaas, itti aanee kan jiru Ermiyaas, sadeffaadha kan jiru Hisqi'eelii fi afureffaadha kan jiru immoo Daani'elidha. Isaan kun qabiyyeen isaanii raajii isaanii gaafa dubbisnu baay'ee babal'aa kan ta'edha. Fakkeenyaaf kan Isaayyaas amma 60 wayitti deema. Isaan kaan xixiqqoo galamu gaafa ilaallu isaan baay'ee xixiqqoodha. Innaa karaa ka'uutiinidha boqonnaan isaan qabaniin gurguddoo jedhamu jechuudha. Kan lammaffaa immoo raajota xixiqqoo warreen jennudha. Isaan kun immoo qabiyyeen boqonnaa isaanii xixiqqoo kanneen ta'an raajonni 12 ni jiru. 16 keessaa jechuudha 12dha. Isaanis immoo yaa ingidihi Daani'elii booda kan jiran 12 jechuudha. Kitaaba qulqulluu gaafa dubbistan Daani'el ta'anii kanneen jiran 12 isaanii raajota xixiqqoo jedhamu. Maaliidhaaf? Qabiyyeen boqonnaa raajii isaanii xixiqqoo waan ta'eedhaaf. Isaan kamidhaa? Hoosee, Amoos, Miikiyaas, Iyyu'eel, Abdiyuu, Yoonaas, Naahoom, Imbaaqoom, Soofooniyaas, Hagee, Zakkaariyaasii fi Milkiyaasidha. Isaan kun raajota xixiqqoo jedhamudha. Qoqqoodama kana biraa gaafa ilaallu immoo bakka jireenya isaaniidhaan illee bakka sadiitti qoodnee ilaaluu ni dandeenya. Bakka jireenya isaaniidhaan. Kan jalqabaa raajota Yihuudaadha. Kan lammaffaa raajota Samaariyaa fi kan sadaffaa immoo raajota Baabiloonidha. Isaan kun bakka jireenyaadha. Yihuudaa jechuun saboonni Israa'el bakka lamatti yeroo isaan qoodaman bara Roobi'aam jechuudha. Warreen gara kibbaa qabatan Yerusaalem qabatanii kanneen jiran negadiiwwan lamaan isaan kun Yihuudaa jedhamanii. Samaariyaan immoo warreen gara kaabaadhaan jiranidha. Negadiiwwan kurnan isaan magaala isaanii maal taasisanii Samaariyaa taasisuudhaan ingidaa achitti seenaawwan isaanii ilaalaa turreerraa waaqa tolfamaa akka isaanitti waaqessaa turan kana dubbannee dabarreerraa naannoo sana warreen turan jechuudha. Samaariyaa gaafa jennu. Baabiloon immoo booda maal ta'aniiru saboonni Yihuudaa gara Baabiloonitti booji'amaniiru. Naabukedensoor miti kana barachaa turreerra bara 586tti. Innaa yeroo sanaa achitti raajii dubbachaa kanneen turan jechuudha. Kanaafuu Yihuudaa keessa kanneen dubbachaa turanii kan akka Isaayyaas, Miikiyaas, Milkiyaas, Naahoom, Iyyu'eel, Ermiyaas, Hagee, Soofooniyaas, Imbaaqoomii, Zakkaariyaasidha. Isaan kun raajota Yihuudaa jedhamu. Saboonni Israa'el bakka lamatti erga qoodamanii booda naannoo Yerusaalem dachee Yihuudaa irratti raajii dubbachaa kanneen turan.
Warreen Samaariyaa immoo Hosee, Yoonaas, Aamosiif Abdiyyuudha. Isaan kun immoo naannoo sana kanneen turanidha. Gara fuulduraatti ni ilaallata isaanii. Warreen Baabiloon immoo saboonni Yihuudaa, Yihuudoonni jechuudha. Gara Baabiloonitti erga yeroo isaan bu'an kanneen turan kan akka Hisqi'eeliif Daani'el achi Baabiloon jiraachaa turaniiru. Annaa isaan kun bakka jireenyaan haala kanaan qoodamu jechuudha. Qoqqoodamni sadeffaadhaa fi kan xumuraa immoo bakka jireenya isaaniidhaan bara jireenya isaaniidhaan kan lammaffaa bakka jireenyaadha. Kan sadaffaa immoo bara jireenya isaaniidhaan illee bakka saditti qoqqoodamu. Ingiddii qoqqoodamni kun kan jalqabaa weerara Baabilooniin dura kanneen turanidha. Kan lammaffaa immoo yommuu weerara Baabiloon kanneen turan. Sadaffaan immoo weerara Baabiloonii booda kanneen turan. Saboonni Israa'el gara Baabiloon bu'uu isaanii dura warreen jiran yeroon isaan bu'anii turan waggoota 70 sana keessa jechaadha. Warreen kanneen turan. Kan sadaffaa immoo erga isaan dachee isaanii Yerusaalemitti deemanii booda kanneen turan jechuudha. Innaa warreen booji'amuu Baabilooniin dura warreen turan kan akka Isaayyaas, Hosee, Iyyu'eel, Amoos, Miikiyaasii fi Abdiyyuun isaan kun dursanii kanneen turanidha. Yommuu booji'amuu Baabiloon yeroo sana waggoota 70 keessa kan turan immoo kan akka Ermiyaas, Imbaaqoom, Hisqi'eeliif Daani'elidha. Booji'amuu Baabiloon erga isaan deebi'anii booda immoo kanneen turan kan akka Zakkaariyaas, Haagee fi Milkiyaasidha jechuudha. Isaan kun haala kanaatiin qoqqoodnee salphaatti hubachuu ni dandeenyaadha. Ingiddii kallattii amma kan deemnu gara raajoota kanaatti jechuudha. Tokko tokkoon kakaasnee kan ilaaluudha kan ta'u kan jalqabaa tartiibuma kaawwameen raajii Isaayyaasidha. Isa kana kutaattaanuun qabannee kan deemnu kan ta'u har'aaf asumarratti nu haa ga'u. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.